raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Eebla 10 bara 2014 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggarirraa oduu wiixata galgalaa isin dhageechifna. Oduu kan isinitti himuun Gurmeechaa Gammachuuti. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo fi humni addaa Amaaraa namoota lakkoofsan 40 ta'an ajjeesuun dhagahame. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessatti saamichi lafaa garmalee hammaachaa dhufee jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduutti waraanni bilisummaa Oromoo namoota maqaa waraanichaatiin uummata nagaa saamaa turan qabee uummata duratti dhiyeessuun dhagahame kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraati. Amma oduu tokko tokkoon. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Kiiramuutti haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhamanii fi humni addaa Amaaraa bakkasitti bobbaafaman uummata naannichaa irratti raawwataniin namoonni 40 ol ta'an haala suukaneessaa ta'een ajjeefamuun dhagahame. Jiraattonni Aanaa Kiiramuu yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa heddummina qaban sababa duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuutiin godinichatti bobbaafamuun hawaasa godinichaa ajjeesaa, saamaa fi mana jireenyaa irratti gubaa kan turan ta'ullee ajjechaa dheengadda eebla 15 bara 2022 raawwataniin gara jabummaa Oromoof qaban kan mirkaneessan ta'uu dubbatan. Ajjechaan fiinxaaleeyyiin Amaaraa kunneen uummata godinichaa irratti raawwatan guyyaadhaan dabalaa dhufuusaa kan eeran maddi kun namoonni guyyoota muraasa keessatti ajjeesan qofti lakkoofsan 40 akka ta'ee fi namoonni madaa'an hedduun wal'aansaaf hospitaalatti akka argaman addeessaniiru. Odeeffata tarreeffama maqaa namoota ajjeefamanii raadiyoonii Dirree Shaggariif ergamerraa hubachuun akka danda'ametti namoonni ajjeefaman 36 adda baanii kan beekaman yoo ta'u namoonni 4 eenyummaan isaanii addaan bahee hin beekamne. Ajjechaa kanaan maatii tokko keessaa hanga namoota 3tti lubbuun akka darbe kan hubatame yoo ta'u gochichi yakka duguuggaa sanyii akka ta'e maddi kun eeraniiru. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa kunneen jiraattota aanichaa obbo Darajjee Guddataa Namoo fi Guddataa Namoo Ashanee, obbo Gulee Fufaa, obbo Taadoo Ambayee, dargaggoo Ibsaa Dhugaasaa Soorii fi obbo Dhugaasaa, dargaggoo Gaarumaa Addunyaa Dhinsaa, shamarree Wayyituu Dureessa Teessoo, obbo Mitikkee fi haadha warraa isaanii, obbo Gammadaa Wiirtuu fi ijoollee isaanii 2, obbo Margaa Sabuu Dabaloo fi haadha warraa isaanii aadde Ruudeefaa dabalatee namoota lakkoofsan 40 ta'an ajjeesuu isaanii odeeffannoo nu ga'e irraa mirkaneessuun danda'ameera. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessatti lafti qonnaan bultootaa maqaa investimentiitiin qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamneen fudhatamaa jiraachuu isaatiin saamichi lafaa seeraan alaa yeroo kamuu caalaa garmalee hammaachaa dhufuusaa qonnaan bultoonni naannawa sanaa raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Wayita biyyattiin waraana keessa seentee jalqabee saamichi kun hammaachaa dhufuusaa kan dubbatan qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa hooggantoonni mootummaa olaanoon saamicha kana keessaa qooda qabaachuu eeraniiru. Qonnaan bulaan kutaa magaalaa Lammii Kuraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa kennan tokko akka jedhanitti kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 4, 5 fi 6 keessatti beekamtii qonnaan bultootaa malee lafti abbootii qabeenyaa fi namoota dhuunfatti gurguramaa jira. Qonnaan bultoonni naannawichaa dhimma kanarratti iyyata kanaan dura bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif dhiyeessaniin hooggantoonni mootummaa kutaa magaalichaa fi aanaalee kanneen irra turan hidhamuu isaaniitiin saamichi kun waan qabbanaa'e fakkaatullee yeroo kanatti bifa haaraa ta'een eegaluusaa himaniiru. Hooggantoonni mootummaa sadarkaa aanaatii hanga bulchiinsa magaalaa Finfinneetti argaman dhimma kanarratti wal qindeessanii lafa qonnaan bulaa irratti kaartaa abbaa qabeenyummaa biraa eeru qopheessuun seera ala saamicha irratti bobba'uu isaanii dubbataniiru. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa waajjira mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa mandheeffatanii lafa qonnaan bultoota Finfinnee tooftaalee garaagaraatiin saamanii saamsisaa kan jiran yoo ta'u, haaluma kanaan kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessatti irra deddeebiin amantaa da'oo godhachuun maqaa xaballi ba'ee jedhuun lafa naannawa sanaa irratti seeraan ala qubachuu isaaniitiin namoonni ergama fiinxaaleeyyii fudhatanii achitti bobba'an hedduun to'annoo seeraa jala ooluu isaanii qonnaan bulaan kun dubbataniiru. Liiban Jaarsotu gabaase.
Oromiyaa bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun gadhiisise keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne maqaa waraana bilisummaa Oromootiin saamicha, ajjeechaa fi dararaa adda addaa uummata irraan geessisaa turu uummanni komisaa dhiyeessaa kan ture yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo tibbana godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti hidhattoota kanneen qabuun uummata duratti dhiyeessuun dhaga'ameera. Odeessi suur-sagaleen deeggaramee miidiyaalee hawaasummaa irratti tamsa'e akka hubachiisutti hidhattoonni kunniin maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahachaa uummata saamaa fi ajjeesaa erga turanii booda godina Shawaa Lixaa aanaa jalduutti waraana bilisummaa Oromoon qabamanii uummata duratti dhiyaachuun maqaa waraanichaatiin uummata saamaa akka jiran amananii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhataa fi hariiroo tokko akka hin qabnee fi mootummaadhaan bobbaafamuu yoo dubbatan dhaga'amaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina Shawaa Lixaa keessa socho'u uummanni Oromoo bakkeewwan hidhattoonni maqaa waraanichaatiin saamichaa fi ajjeechaa raawwachaa jiran hundatti waraana bilisummaa Oromoof eeruu kennuun gocha addiggeewwanii akka saaxilan gaafachuun beekameera. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'an kunneen kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti namoota ukkaamsanii fudhachuun maallaqa gurguddaa gaafachaa turuu maddiitti manneen jiraattotaa halkan seenanii sakatta'uun saamichaa fi reebicha raawwachaa dubartoota gudeedaa turuu isaanii raadiyooniin Dirree Shaggar uummata godinaalee Oromiyaa garaagaraa dubbisuun wayita mirkaneeffatetti saamicha hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen irratti raawwatamaa jiruuf qaamoleen dhimmi ilaallatu furmaata akka barbaadaniif gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama. Maqaan kiyya dhufeeraa fi ta'u kan immoo badhoon jedhama waan ta'eef yaada dogoggoraa keessa ganda jawwee bonii guuxii mala. Ayyee. Kanaaf yaada dogoggoraa keessan galee jechuudha dubartiin. Gaafa guyyaa kamii? Gaafa guyyaa kalee. Ayyee. Haati meeqan? Haati 6. Halkan keessa. Maal goote mee akkam goote hidhattee? Dubartii inni ishii wajjin ture waan ta'eef inni dura seenaa ani immoo dhumarra taa'ee dadhabnaan itti ol seenee. Abbaa warraa qabdi moo hin qabdu? Qabdi. Abbaa warraa maal gootan? Hin bahe. Maalidhaan baafti? Inni rasaasa qaba ani immoo harka duwwaa. Qawweedha sodaachiftanii baafta? Caalmaa eenyu? Ayiluu eenyu? Ganda kam? Aanaa kam? Aanaa? Aanaa jaldu. Fillachuu yaa gudeedda. Nama meeqasi? Nama torba. Maqaan kee eenyu? Bojaa. Bojaa eenyu? Bojaa. Ganda kam? Sariitii Dhanquu. Sariitii Dhanquu. Aanaa kam? Jaldu. Aanaa jaldu. Maal hojjette? Halkan nuti naannoodhaa nuti qaama bilisummaa Oromootii birrii nuu kennaa deemee dinnicha namaa kukkulle malee. Dinnicha namaa kukkutan, birrii namarraa fudhatan, waan kanatu jira jechuudha. Isa booda eenyuun qabamte? Isa booda nama isaanuma kana faana qabne. Waraana bilisummaa Oromoo sin qabe. Kana jiraachuu akkana bayyaa abbaa. Kootu mee? Atoo eenyu maqaan kee? Burukee. Burukee eenyu? Dabbabaa. Abbabaa eenyu? Dabbabaa. Dabbabaa eenyu? Alamuu. Mee waan hojjette himi? Kanuma tokko nama torba taanee kumtaala namaa tarsaanii balbala namaa qoqqoodne. Gaafa guyyaa kamii? Guyyaa isaa Qidaamedha yaadadha. Ji'a kam keessa? Juma kana keessa. Ji'a kana keessa. Eenyu irratti raawwatta? Masfinee Margaa jedhamu fi Dalasaa jedhama. Masfinee Margaaf Dalasaa kan jedhamu. Kumtaala isaa jalaa kukkutan nuti qaama abaa oteettaniin. Kana jira jechuudha uummata Oromoo laala. Hubadda. Yaa rakkanne uummata Oromoo waliin rakkanne irra nuti. Hattuu wajjinis rakkanne, uummata Oromoo wajjinis rakkanne, mootummaa hattuu kana waliinis rakkanne jechuudha. Waan mootummaa hattuu kanarraa dhaalte isa dalagaa jirti jechuudha kunillee. Kanaaf amma murteen kan keessan hin ajjeefna moo gorsinee gadhiif? Erga sin jettan isin biran dabarru gooftaan keenya akka Lammaa Magarsaa uummata keenya gooftaan jedhe sana odoon taane isin immoo nuuf goofta. Lakki akkasiin. Daandii namarraatu qindeesse. Mootummaan Bilxiginnaa dargaggoota mirgaa fi dantaa uummataaf aantummaa hin qabne hojii basaasummaaf leenjisaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf labseen poolisii humna addaa naannolee biyyattii garaagaraa fi biyyoota ollaa waliin waliigaltee uumuun kutaalee Oromiyaa hunda keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin lola cimaa gaggeessaa wayita jiru kanatti dargaggoota mirgaa fi dantaa uummataaf aantummaa hin qabne aanaalee godina Shawaa Lixaa adda addaa keessaa filuudhaan
kutaalee Oromiyaa hunda keessatti bobbaasee lolicha tumsuuf Yuunivarsiitii Ambootti hojii basaasummaatti leenjisaa jiraachuun dhaga'ameera. Mootummaan Bilxiginnaa leenjii liigii dargaggootaaf kennamu golgaa godhachuun eebla 12 bara 2022 irraa jalqabee dargaggoota aanaalee godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessaa walitti qabee mooraa muummee Yuunivarsiitii Amboo fi kaambaasii Haacaalutti leenjii basaasummaa kennaa jiraachuu keessa beektonni himaniiru. Leenjichis dhimmoota akkaataa uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo ittiin deeggaraa jiru addaan baasu, namoota nagaa fakkaachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo uummata keessa jiran ittiin adda baasuun danda'amu, akkasumas sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisu hordofuun hidhattoota mootummaa fakkaataa odeeffannoo kennuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate ta'uun beekameera. Deeggartoonni leenjii kana fudhachaa jiran hojjettoota mootummaa, daldaltoota, hojii dhabdootaa fi kanneen filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa dhaabbileen Oromoo keessatti hin hirmaanne sana keessatti bakka bu'ummaa fi taajjabdoota buufata filannoo ta'anii tajaajilaa turan yoo ta'an, Yuunivarsiitii Amboo kaambaasii Haacaaluu hundeessatti galma leenjii keessatti fudhachaa jiran waraanni mootummaa baay'inaan mooricha keessatti buufamanii eegumsi jabaan taasifamaa jiraachuu fi leenjifamtoonni ammoo bilbila qabatanii seenuun akka hin danda'amnes dhaga'ameera. Daandii namarraatu gabaase. Kantiibaan magaalaa Haroo Wancii duraanii obbo Salamoon Taayyee mana hidhaatti ajjeefaman. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wanciitti yeroo jalqabaaf kantiibaa magaalaa Haroo Wancii kan turan obbo Salamoon Taayyee mana hidhaa keessatti ajjeefamuun himame. Jiraatan magaalaa Haroo Wancii tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti gaafa eebla 15 bara 2022 poolisoonni humna addaa Oromiyaa obbo Salamoon Taayyee karaarraa qabanii reebaa fi dararaa lafarra harkisanii buufata qubannaa isaanii magaalaa Haroo keessatti argamu keessatti galchanii eega hidhanii booda halkan eebla 17 bara 2022tti bari'u ajjeesanii buluu dubbatan. Poolisiin humna addaa Oromiyaa mooraa naannawa sana buufatee jiru keessatti erga obbo Salamoon ajjeesee booddee waan ofiin of ajjeese fakkeessuuf fannisuu isaanii namni kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Maddi kun akka jedhanitti obbo Salamoon Taayyee uummata biratti nama jaalatamaa fi kabajamaa yoo ta'an yeroo kantiibaa magaalaa Haroo Wancii turanitti kallattii uummata fayyaduun itti gaafatamummaa isaanii bahaa turuu himu. Itti dabaluunis yeroo hojiirra turanitti hirmaannaa uummataatiin siidaan artistii Haacaaluu Hundeessaa magaalicha keessatti akka ijaaramu gochuu isaanii hordofuun yakkamaa godhanii hojiirraa ari'uu maddi kun ibsaniiru. Erga hojiirraa ari'amanii asitti akkuma nama kamiittuu jiruu dhuunfaa isaanii irratti bobba'anii jiraachaa turuu kan ibsan maddi kun yeroo dhiyoo caasaa bulchiinsa Bilxiginnaa aanaa Wancii keessatti diigame deebisanii ijaaruuf hojiitti deebi'anii akka hojjetaniif faayidaadhaan abbalaa turuu himan. Obbo Salamoon Taayyee yeroo mootummaan Bilxiginnaa dhiiga ilmaan Oromoo lolaasee lubbuu namoota hedduu galaafachaa jirutti caasaa Bilxiginnaan bifa haaraan ijaaraa jiru keessatti qooda fudhachuu akka didan dubbatan. Sababa caasaa Bilxiginnaa haaraa ijaaramu keessatti hirmaachuu didaniif kaabinoonni Bilxiginnaa obbo Salamoon Taayyee irratti shira xaxaa akka turan himan. Barjaa sobaa itti dhoobanii waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjeta jechuun nama uummata keessatti jaalalaa fi kabaja qabu akka galaafatan ibsu. Uummanni naannoo walitti bahee reeffa obbo Salamoon awwaaluuf gaafatus waan ofiin of ajjeeseef reeffisaa qoratamuu qaba jechuun kaabinoonni reeffa gara magaalaa Finfinneetti erguu maddi kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Ayyaanni Irreecha Arfaasaa eebla 17 bara 2022 Tulluu Ayeetutti ayyaaneffatame. Ayyaanni Irreecha Arfaasaa godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti Tulluu Ayeetu irratti eebla 17 bara 2022 ayyaaneffatamee oolunsaa beekame. Sirna ayyaanichaa ilaalchisuun namni bakkasii suur-sagalee waraabanii raadiyoonii Dirree Shaggariif ergan tokko odeessanuuf qoodaniin godinichatti Irreechi birraa malkaa Ayeetu irratti akkuma kabajamu bifuma wal fakkaatuun Irreechi Arfaasaas Tulluu Ayeetu irratti waggaa waggaan akka irreeffatamu ibsaniiru. Haaluma baratameen qaamoleen hawaasaa godina Shawaa Kibba Lixaa kanneen akka abbootii gadaa, haadha siiqqee, manguddoonni, haadholiin, qeerroo fi qarreen akkasumas hordoftoonni amantii waaqeffannaa aanaalee garaagaraa irraa walitti dhufuun bifa miidhagaa ta'een Irreecha Arfaasaa kan bara kanaa kabajuu isaanii kan dubbatan namni kun abbootii gadaa, haadholii siiqqee fi jaarsolii biyyaa dabalatee namoonni sirna irreeffannaa kanarratti hirmaatan biyyaaf namaa fi uumama hundaaf nagaan akka argamu waaqa kadhachuu isaanii namni sirnicha irratti argaman kun ibsaniiru. Qindeessan Wabii Waaqoti. Biyyoonni Afrikaa 7 waliigaltee waraana farreen nageenyaa waliin ittisuu jedhu mallatteessuun ibsame. Biyyoonni Afrikaa lakkoofsan 7 ta'an baha Afrikaatti farreen nageenyaa waliin ittisuuf waliigaltee waraanaa waliif mallatteessuun ibsame. Biyyoonni Afrikaa kunniin gidduu kana magaalaa Finfinneetti walitti dhufuun marii shororkeessitootaa fi farreen nageenyaa baha Afrikaa irratti kan mari'atan yoo ta'u, qaamolee kunniin waliin ittisuuf waliigaltee waraanaa waliif mallatteessuu
FBC'n eebla 17 bara 2022 gabaaseera. Biyyoonni torban waliigaltee kana waliif mallatteessan keessaa Itoophiyaa, Jibuutii, Suudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Taanzaaniyaa fi Yugaandaa akka ta'an gabaasni FBC kun ifoomseera. Biyyoota waliigaltee waraana kanaa waliif mallatteessan keessaa Itoophiyaa, Suudaan Kibbaa fi Somaaliyaatti raafamni siyaasaa uumamee jiru gaanfa Afrikaa rakkoo hammaataaf saaxiluu akka malu dhaabbileen addunyaa gurguddoon gabaasaa turaniiru. Sirnoonni biyyoota kanneen keessatti aangoo qabatanii jiran rakkoo siyaasaa uumame furuu irratti xiyyeeffachuu dhiisanii waliigaltee waraanaa waliif mallatteessuun kun qaamolee qabsoo hidhannoo gaggeessan balleessuurra rakkinicha caalatti kan hammeessu ta'uu akka danda'u rogeeyyiin siyaasaa garaagaraa ibsuu irratti argamu. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa karaa hundaan humnoota qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiraniin marfamee waan jiruuf humna yeroo ammaa qabuun aangoo isaa tursuu akka hin dandeenye baree daboo kana akka yaammatetu himama. Haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtuun mootummaan bilxiginnaa sirna abbaa irrummaa isaa itti fufsiifachuu waan hin dandeenyeef maqaa waliin hojjechuutiin humnoota waraanaa biyyoota kanneenii gara Itoophiyaa seensisuuf karoorfachuu akka oolletu dubbatama. Waraanni mootummaan bilxiginnaa yeroo ammaa humnoota federaalaa fi naannolee hunda fayyadamuun lolli Oromiyaa keessatti banee jirus kanuma akka mirkaneessu xiinxaltoonni siyaasaa ibsaa jiru. Wabii Waaqotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar